Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu saba waaqayyo nagaa keessanii gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni karaaf kallattii hundumaan nu gargaaree nu eegee nu wajjin ta'ee yeroo kanaan nu ga'e maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Jireenya keenya lubbuu keenya foon keenya nagaatti eegee ama du'a gadda gadiduu salphina kaanii yeelloo nu oolchee jireenyatti eegee guyyaarraa maqaa isaa jajachuuf waaqayyo carraa nuu kenne ulfina guddaa argatu. Eetuun nu gargaarre ta'e, eetuun nu hin baanne ta'e, eetuun nu hin eenne ta'e, eetuun nu wajjin hin taane ta'e. Dabarree sa'aatii kana ga'uudhaaf carraan isaa haalli isaa ulfaataaf dhiphaa ture. Garuu waaqayyo nu gargaara. Jiraanni as geenyerra maqaan isaa ulfaatu. Dhagaatii waaqayyoon isaa nu gargaare kana hin galateeffannaa. Waaqayyoo galateeffamaadha. Kabajamuun hin ta'aa fi guddinni qubaan hin ta'aaf kanaaf waaqayyoon jajannaa. Akkas jira ergaa Phexros keessa surraa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 lakkoofsa 6 7 akkas jira. Kanaafis waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka isin qabutti harka isaatiin qabeessa jalatti gad of deebisa. Inni waan isiniif yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa isatti gataati dhiisaadha. Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka isin qabutti jedha. Yeroon isaa yommuu ga'u jedha. Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka isin qabutti jedha. Waa'ee yeroo waaqayyo dubbata Phexros. Waaqayyo yeroo ofiisaatii qaba. Yeroon hundumtuu kan waaqayyooti, barri hundumtuu kan waaqayyooti. Waqtoonni jaarrawwan waggoonni hundumtuu kan waaqayyooti. Garuu waaqayyo hojjechuudhaaf akeeka isaa yaada isaa karoo isaa raawwachuudhaaf yeroo mataa isaatii qaba. Akeeka mataa isaatii qaba. Yeroon isaa yommuu ga'u ol isin qabaadha. Yeroo waaqayyo gaafa ga'u namni ol qabama. Rakkoo fura ol qabu harki waaqayyo nama akkamiitu ol qabama. Yeroon isaa yommuu ga'u ol isin qabaadha. Yeroon gaafa ga'u waaqayyo nama akkamii ol qaba? Eenyuun ol qaba? Attamitti ol qaba? Maaliif ol qaba inni jedhamu sagalee waaqayyo irra jira. Ol isin qabaa jira Phexros. Nama attamiitu ol qabama? Nama gadi jedhetu ol qabama. Yeroo waaqayyootti. Kanaaf yeroon isaa yommuu ga'u ol isin qabaadha. Amma waa'ee yeroo kana yeroo gaafa laallu namoonni gadi bu'an yeroo waaqayyoo eeguudhaaf gadi bu'an yeroo tokko tokko nama sammuu hin qabne fakkaatu, nama kaayyoo hin qabne fakkaatu, nama ergama hin qabne fakkaatu, nama wanta gaariin isaaniif hin malle fakkaatu, nama milkaa'insa hin hawwine fakkaatu, nama dheebuu guddinaa hin qabne fakkaatu. Namoonni yeroon gadi qabe, namoonni haalaan gadi qabaman guyyaan waaqayyo gaafa ga'u garuu isaantu wangeela ta'e lallabamu. Fakkeenyaaf seenaa Mardokaayi fudhachuu dandeenya. Mardokaayi balbala mana mootichaa ta'a. Balbala mana mootummaa ta'a. Arrabsoo baatachi taa'e, ceephoo baatachi taa'e, doorsisa baatachi taa'e. Waaqayyo garuu gaaf tokko mooticharraa hirriba akka badu godhe waa'ee Mardokaayiif mootiin hirriba dhabe mana mootummaa yookaan mana galmee dhaqee galmee akka sakatta'u godhe. Yeroo waaqayyootu ga'e waan ta'eef gaafa galmee ilaalu Mardokaayiin hojii gaarii hojjete. Garuu wanti gaariin akka isaan ta'e waan gaarii godhee waan gaariin akka isaan ta'in yeroo arge mootiin baay'ee aare. Mardokaayi wanti gaarii akka murtaa'u yaade. Lafti gaafa bari'u hamaan immoo Mardokaayiin fannisuuf jedhee fannoo soofee raate gara mana mootummaa dhaqe akkaataa itti Mardokaayiin fannisu mijeessu. Mootiin immoo akkaataa itti Mardokaayiin muudu mijeessetu ta'aa jira. Gaafa dhaqu hamaan ergaminni fudhatee dhaqe kallattii ittiin Mardokaayiin balleessuudha. Warri si balleessuu barbaadan si dursanii badu. Si ejjiin inni jiru waaqayyo maqaan ta'eef. Inni si geggeessu gooftaadha maqaa ta'eef. Inni dhaqee gaafa dhaqu mootichi gaaffii dhiyeesseef nama mootiin ulfina kennuufii jaallatu maal taanaan farda mootii irra ta'a. Uffata mootiitu uffifama. Gonfoo mootii kaa'ata. Hojjetaa mootii keessaa isa beekamaatu karaa irra deemeetu nama mootiin ulfina kennuufii jaallateef kanatti taa'ee beeksisaa. Dhaqigaa isa jette kana ayuudicha balbala barri jiruuf godhe tokko keessaa nambisin jedhe mootichi. Hamaan ajibbuyyuu malee dirqama ba'uun immoo waan namneedha. Inni dhaqe Mardokaayiin fuudhee farda teessee farda raksee fi mandaraa keessa deemsee waaqa dhufe waan ta'eef waaqayyo gaafa dhufu diina kee ashkariisii godha. Waaqayyo gaafa dhufu diina kee sii gugguufsisa. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Sana booddee inni dhufee farda harkisuu jalqabe. Uffata mootiitti uwwisee gonfoo mootiitti kaa'ee farda mootii fe'ee fi mandaraa keessa deemee nama mootiin ulfina kennuufii jaallatu kanatu ta'aa hidhetu labsuu jalqabe. Jecha waaqayyooti ka olii murtaa'e ka eenyu tambisanii karaatti
maqaan waaqayyo eebbifamu. Sana booddee Mardokaayi mootii ta'e hamaan immoo fannoo soofee sanatti of rarraasee du'eedha. Yeroo waaqayyooti Mardokaayi mootiin ta'as hin jenne Mardokaayi nan fannifatee hin jenne cal jedhee taa'e. Warri cal jedhanii guyyaa waaqayyoo eeggatan gaaf tokkoon kabajamu. Warri cal jedhanii guyyaa waaqayyoo eeggatan gaaf tokkoon milkaa'u. Warri cal jedhanii guyyaa waaqayyoo eeggatan gaaf tokkoon mul'atu. Maqaan Kiristoos haa eebbifamu. Kanaaf iyyuu yeroo waaqayyoo eeggachuun guyyaa waaqayyoo eeggachuun hamma guyyaan sagootti gara bal'inaan oofsanii kakuu ofii dura turuun ogummaa caala beekumsa caaluudha. Ulfinni Kiristoosii bara baraan haa ta'u. Egaa akkas ta'e Mardokaayi eega mootii ta'e hamaan hin fannifame. Guyyaa waaqayyoo eega ka Mardokaayi. Barri irra ajiraatu malee iddoo namaa gadi haa ta'u malee bakka tuffii haa ta'u malee bakka tuffii bakka madaalli hin qabne haa ta'u malee waaqayyoon eegaa jira. Gooftaa eegaa jirtaa? Si kaasa waaqayyo. Iddootti dhokatte, iddootti gatamte, iddootti cabde, iddootti miidhamte waaqayyo si kaasa. Cabdee naftu, miidhamtee naftu, gufattee naftu, huqqattee naftu, okkolaa naftu waaqayyo seenaa kee jijjiira. Hin kaata iddootti cabde. Guyyaa waaqayyo eegi. Yeroo waaqayyo eegi. Yeroon isaa yommuu ga'u olis hin qabaa jedha kutaan keenya. Maqaan isaa ulfaatu. Akkasuma seenaa Berxiimewos yoo fudhattan namichi kun karaa bukkeedha kan taa'u. Jaamaadha. Lafa hin argu. Nama hin argu. Eenyu akka keessa kaa'u hin beeku. Eenyu akka dhaqee acheessa fuudhee galu hin beeku. Abbaarraa dhalateef haadha dhalte abbaa dhalte hin beeku. Taa'ee guyyaa waaqayyoo eeggata. Guyyaa waaqayyoo gaafa ga'e garuu ajajatu ba'e. Berxiimewos akkas jedhe. Eenyutu asiin darbaannaan Yesuus nama Naazireet ittiin jedhan. Yesuus ilma Daawit namaar jedhe iyyeedha. Gaafa iyyi namaar jedhu maal ta'edha sagalee waaqayyoo jarritti dheekkaman bartoonni gooftaa callisedhaan isa ifatan jira. Yesuus immoo inni immoo itti caalchisee iyye. Yesuus immoo dhaabatee fidaa'edha. Hin fayya namichi kun agartuun saampaname. Guyyaa waaqayyoo ta'e namichi kun fayyina argee hin beeku. Nama fayyus argee hin beeku. Hin fayyita namitti hin jedhees hin beeku. Yesuus nama fayyisaaf hin dhiisaas hin beeku. Yesuusumayyuu hin beeku. Garuu iyye namaar jedhee gaafa guyyaa waaqayyoo sii ga'u gaafa yeroo waaqayyoo sii ga'u boocha kee kolfatti gaddarama dukkana kee tifata gadda kee gammachuu ta'a seenaa kee hojjetama waaqayyo guyyaa fida gadi jechuun gowwummaa miti gadi jechuun maraatummaa miti gadi jechuun dogoggoruu miti gadi jechuun kaayyoo irraa kaachuu miti in dhufa guyyaa waaqayyoo eegi obsaan eegi amantiin guyyaa waaqayyoo eeggadhu yeroo waaqayyoo eeggadhu sa'aatii waaqayyoo eeggadhu gargaarta waaqayyo si gargaara waaqayyo harka si qaba waaqayyo si fura waaqayyo si birmata eeggadhu guyyaa waaqayyo eeggadhu guyyaa Kiristoos isa amanate isa abdate isa eeggate isatti kooluu galee isatti baqate isatti maxxane kayyella'e tokkoyyuu hin jiru maqaan isaa haa ulfaatu Kiristoos ilmi waaqayyo bara baraan haa eebbifamu hin kabajame waaqayyo isa kabaje atillee har gadi jechuun dhokachuun miliquun namaa gad ta'uun tuffatamuun ceephoon doorsisi yoo isin uffisiise iyyuu guyyaan tokko jira yeroon tokko jira barri tokko jira sa'aatiin tokko jira waaqayyoonni guyyaa fidu waaqayyoonni seenaa hojjetu waaqayyoonni dinqii godhu hin dhufa dhaabbadhu eegi guyyaa waaqayyo dhaabbadhu eegi yeroo waaqayyo dhaabbadhu eegi sa'aatii waaqayyo milkaa'insaatu jira isa amanate qayyelleetu hin jiru kanaaf waaqayyo yeroo isaa yommuu ga'u olis hin qaban waaqayyoon ol qabamuu wayya ofiin ol of qabanii kufuurra namaan ol qabamanii kufuurra waaqayyo yoo ol qabaman isa waaqayyo ol qabe eenyu gadi qabuu hin danda'u isa waaqayyo mul'ise eenyu dhoksuu hin danda'u isa waaqayyo kabaje eenyu salphisuu hin danda'u isa waaqayyo muudii eenyu shaaruu hin danda'u waaqayyoon wayya jireenya keenya qalbii keenya garaa keenya deemsa keenya bara keenya hundumaa waaqotti godhan laadhanne waaqayyo wajjin walii gallee waaqayyo keessa shallaggeen qabdu du'aa kaafta dukkana ibsita awwaala banta xaxaa kutta lamxii qulleessita goophoo qajeelchita abbaa ifaati mootii kabajaati hangafa nagaati leenca golgootaati si malee waaqayyotu hin jiru guddaa sitti gammanna baay'ee si galateeffanna maqaa qulqulluu ilma kee Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u mootii nagaa si haa galatu harka kee nu gargaareef barruu kee nu baateef hafuura kee nu eegeef gaarummaa kee nu golgeef tola kee nu tumseef maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfaadhu maqaan kee ulfaatu abbaa keenya ati michuu keenya ati jaalallee keenya ati
da'oo keenyaati, masaraa keenyaati, boqonnaa keenyaati, gaaddisa keenyaati, iddoo baqaa keenyaati. Maqaa Kiristoos gooftaan si haa galatu. Maqaan kee haa galateeffamu. Caba keenya siin fayye, dukkana keenya siin ife, hir'uu keenya siin guute, mogolee keenya siin jabaate, abdii keenya siin haara'e, hundee keenya siin cime. Waaqayyo akka keetu hin jiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siifata. Bannee nu barbaadde, cabnee nu wal'aante, kumnee nu kaafte, hidhamnee nu hiitte, okkollee nu deemsifte, jaamnee agartuu nu taate, dheebonnee yaa Waaqayyo gooftaa burqaa taliila nu taate, jireenyi keenya sitti boqote, siin bayyaannanne, siin mogolee godhanne, siin hundee godhanne, siin jabaanne, siin cimne. Maqaa Kiristoos gooftaan galanni guddaan siifata. Ulfaadhu bara baraan. Gatii nu gargaarte, gatii nu eedde, gatii nu baatte, gatii nu birmatte, gatii nu dhaabatte, gatii nu lolte, gatii nu falmite, gatii nu dubbatte, diina keenya gatii waraante. Maqaan kee haa ulfaatu, maqaan kee haa kabajamu, maqaan kee haa eebbifamu. Hin jiru kan akka keetu, gaarii akka keetu hin jiru. Ituuti hin jirre, ituuti nu hin gargaarre, silaa boollichi nu nyaateera, silaa kiyyoon sun nu qabateera, silaa banneerra, ituuti nuuf hin mul'anne. Wabii nu taate, falmii nu taate, abdii nu taate, gargaaraa nu taate, irkoo nu taate, oolchaa nu taate, utubaa nu taate, gaaddisa nu taate, iddoo baqaa nu taate, miliqqee nu taate, jiraachifte guyyaa har'aan nu geesseetta. Maqaa Kiristoos gooftaan si haa galatu. Hafuura qulqullu si haa galatu. Harka keetii du'a keenya jiraanyatti gaddirame, gadda keenya gammachuutti gaddirame, salphina keenyatti ulfinatti gaddirame, imimmaan agartuu keenyaatu haqame, cabaa keenyatu wal'aaname. Yaa Waaqayyo gooftaa machaa qaamna sababatti galateeffannu. Waan baay'ee dabarre, du'a baay'ee dabarre, firaan gatamne, haalaan gatamne, fayyaan gatamne, namaan gatamne, sanu beeku sanu beenne hin gatamne, ulaagaa jireenyaa hin gatamne, qabeenyaa hin gatamne, beekumsaa hin gatamne. Harki kee lafaa nu kaase. Kan kee dubbachuun, kan kee odeessuun, kan kee lollisuun gooftaan nu nuffisiisu. Arginee si galateeffanna. Nutti mul'attee si argine, nu hojjettee si argine, harka nu qabdee si argine, nu birmattee si argine. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siifatu. Egaa yaa Waaqayyo amma immoo fuula kee dhaabbannee jirra. Dadhaboonni cubbamoon yaa Waaqayyo gargaaramuu barbaanna, araara kee barbaanna, ayyaana kee barbaanna. Nuuf si gidduu dhaabbate yaa Waaqayyo inni fayyuu barbaadu akka hin fayyine, inni hiikamuu barbaadu akka hin hiikamne, inni milkaa'uu barbaadu akka hin milkoomne, inni guddachuu barbaadu akka hin guddanne. Namaaf si gidduu dhaabbate gaarradee daangessee maggaarrajee ijoollee keef si gidduu dhaabbate gargar kan ittisu erga hamaan, humni hamaan, hafuurri hamaan, aangoo hamaan, darboo hamaan, xiyyi hamaan, akeeki hamaan, maree hamaan maqaa Yesuus Kiristoosiin adiigam. Hojiinsaa, ergaansaa, mul'annisaa, sochiinsaa, tooftaansaa, akeekinsaa, waliigalteensaa maqaa Kiristoos gooftaan diigeera. Lafarra adiigam, qilleensarra adiigam, foon qabeessaa dhabeessarra adiigam. Hojiin abbaa ormaa, amalli abbaa ormaa, tooftaan abbaa ormaa, akeeka abbaa ormaa, ajandaan abbaa ormaa, karoorri abbaa ormaa, burqaan abbaa ormaa, siistemni abbaa ormaa maqaa Kiristoos gooftaan kan diigame haa ta'u. Abidda Waaqayyo gooftaa machaan adiigam. Adhabbii kan facaasu, joonjii kan facaasu. Namni jilbeenfate yoo kadhatee mo'icha argata. Akka namoonni jilbeenfate kadhate kan nama jibbisiisu, iddoo aarsaa namaa kan deemu, sagalee Waaqayyo kan nama nuffisiisu, dhageettii gurra namaa kan duuchu, adhabbii kan namatti naqu, yaaddoo kan namatti naqu, ergamaan seexanaa, hojjetaan seexanaa, aangoon seexanaa, mari'aan seexanaa maqaa gooftaa Yesuusiin hojiinsaa kan diigame haa ta'u. Ergaansaa kan diigame haa ta'u. Aangoonsaa kan diigame haa ta'u. Mari'aansaa kan diigame haa ta'u. Ijaarsaa kan diigame haa ta'u. Siistemiinsaa kan diigame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin diigeera. Sanni karoorse diigeera. Sanni saganteesse diigeera. Sanni ijaare diigeera. Maqaa Waaqayyoon diigeera. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Namni harmi kee si dhukkubu, harmi kee akka dhagaa keessaa si jajjabaata, si nyaata, si dhiphisa, keetu si dhukkuba, si dhiphisa. Harki Waaqayyoo isa harma keetti ramadame kana ilkee hamaa kana gubeera. Seexanasa nagaa kee nyaate garaa kee gubuu barbaade gubeera. Ibiddi Kiristoos fayyummaa sii laateera. Bishaan kaleessa kan itti fayyadame Waaqayyo kanumaan sirraa kaasa. Milikkita isaa hin agarta. Fayyuu kee mirkaneeffatta. Mucaa dhiiraa kan qabdu tokko lama sadii qabaadhu hin beeku. Garuu mucaa dhiiraa tokkon argaa. Mucaa xiqqaa ta'e mucaa dhiiraan argaa. Waa'ee mucaa kee kanaa baay'ee kan dhiphattu. Seexanni waa'ee mucaa kee kanaa baay'ee kan si cannaqu. Fuula Waaqayyotti kan boossu. Galfata gootee Waaqoof kan dhiyeessitu. Lubbuu akkasiin argaa. Waaqayyo akka jedhe mucaan kee kan duuneef mucaa keef du'eera. Lubbuu koo dabarsee laadheera. Hin du'u mucaan kee. Sodaachisaaf doosa diina kee sodaatte iddoo kee gadi hin dhiisin. Abdii kee hin kutin.
ani waaqayyoodha wabiisii darbeera harka keenan qaba simbirma doomsaa galataan sin dhaaba akeeka diini qopheesse jira isa karaatti nan bisa nan fashaleessa siijjiin garuu nan dhaabadheedha galanni guddaan gooftaaf haa ta'u.